Itoophiyaa keessatti seerri hojiirra kan oolu warra qabeenya qabanii warra beekamtii yookiis immoo aangaa'ota aangoo qabaniifi jechuudha. Itoophiyaa keessatti kan hojiirra ooluu danda'u kan immoo maaliif jettee naan jechuuti dandeessu. Hashama harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin galannaa ta'u isinis nagaa akka taatan abdiin qabaa lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuuti nan barbaada arra jechuudha wanta taasisameetu jira waan ta'eef isarratti dubbadha jechuudha maaliif gocha wal fakkaataadhaan jechuudha dubartoonni kun sadasaanii kan boqotanii isaan keessaa garuu simboonii dhugaa ishiitu dhabame jechuudha hanga yoonaa dubaroonni sadan kun tokkittiin keessaa guddoodha jechuudha ishii jabduu namicha isa suura isaa argitan kana jechuudha kan gudeedee sana booddee jechuudha cuubeedhaan jechuudha kan inni waraanee gudeeddaa kanas immoo yeroo baay'ee daa'ummaa ishiitirraa jalqabee jechuudha dhoksaadhaan akkasuma immoo mucayyoo darraree sodaachisuudhaan jechuudha akka waan jechuudha seera jala ishee oolchuu yookiis immoo yoo dubbattellee waan tokko miidhama akka irraan ga'uu danda'utti jechuudha kan ishii doorsisaa ture sana booddee mucayyoo kana lubbuu ishii baasee namni kun jechuudha qaama seeratiin to'atame seera jala hooleetoo jechuudha yeroo ammaa kanatti murtiin du'aa isatti illee murtaa'ee jira jechuudha sababa mucayyoo kana lubbuu ishii baaseen jechuudha haala sukkaneessaa cuubeedhaan iddoo hedduu waraanee ajjeesuu isaatiin jechuudha haa ta'u iyyuu malee akkasuma immoo jechuudha mucayyoo xiqqashuu feenan jechuudha namni hundumtiyyuu sagalee ta'aafii ture otoo qomoodhaan waliin qoodin Oromoo Amaara Tigree Walaayittaa otoo hin jedhin jechuudha mucayyoo sanallee jechuudha gocha fokkisaadhaan jechuudha erga ishiin duute illee afaanitti naquudhaan kallattii garaagaraatiin wanta fokkisaa ta'een Itoophiyaa keessatti mucayyoon kun naannoo biraatti keessatti kan ishiin boqotte jechuudha sana booddee namni sunillee seeraan barbaadamaa ammallee maal akka ta'e seera jala hoolee ta'e hin beeku jechuudha uummanni naannoo sanaallee xiqqaa guddaadhaan ba'anii namichi kun nuuf fannifamuu qaba ijoolleen keenya borutti abdii hin qabanii nullee dhala of jalaa qabna bakka seera murtii gaarii ta'e tokko murtii sirrii ta'e tokko namni kun fudhachuu qaba jedhanii hiriira irratti ba'aatii turan jechuudha haa ta'u iyyuu malee akkasuma immoo mucayyoo simboo kan jedhamtu dhalattuu Oromoo keessaa daa'ima xiqqashuu reefu ola deemtu reefu guddachuudha deemtu gochuma wal fakkaataa feenan mucayyoo ishii xiqqashuu kanaanii jechuudha kan ishirra darariin ga'e jechuudha ishiinillee erga gudeeddamtee warrattee callisanii ajjeesanii qofa hin dhiibne jechuudha akka ishii waan ofishiitiif of ajjeeftatti jechuudha kan isaan fannisanii biraa deeman jechuudha haa ta'u iyyuu malee jechuudha mucayyoo kana namni keenya jechuudha Oromoon keenya guyyaa lamaan takka wal harkaa fuudhanii sooshaal miidiyaa kanarratti walii gadiin ho'oofanii achumarraan cal jedhe jechuudha isaa sun garuu afaan qabaniin afaan beekan kamiin iyyuu afaan garagaraa afaan addunyaan dhageessuun wal harkaa fuudhanii daddabarsanii kinoo jechuudha murtii seera ta'e tokko irratti fudhatamee jira jechuudha maaliif seerri kan uumame warra didanii jechuudha seera cabsanii yookiis immoo warra balleessaa qabanitti jechuudha kan seerritti muramu kanaaf biyya tokko keessatti immoo namni yakke dirqama jechuudha kan irratti seerri tokko irratti adabbii isa barbaachisu irratti fudhachuuti qabu garuu jechuudha mucayyoo ishii kan Oromoo taate kana jechuudha maaliif nama akkasitti ishii ajjeese kana sababa maal ta'eef murtiin irratti fudhatamuu didee mee samoona darbe keessatti jechuudha yeroo mucayyoon kun boqottu armeeshi jechuudha dhala koo guddifadha jettee biyya hirraa ilmoo ishii dhiiftee jechuudha otoo garaa ishii rarra'u biyya namaa gola namaa shintibeetii namaa dhiqxi jechuudha haa ta'u iyyuu malee mucayyoon kun murtii hin arganne jechuudha murtii karaa seeraa achumarraan callifame kun Oromoo biratti yeroo hundumayyuu jechuudha lubbuun Oromoo amma sareettiyyuu in ilaallamtu jechuudha kun immoo yeroodhaaf jechuudha wantoonni ajandaa yeroo uumamanii guyyaa lamaan takka wanyee jechuudha bakka sana booda dhiibnee deemuu keenyatu kana nurraan ga'e jedheeti yaada kanaaf dhugaa baay'ee tokkollee jechuudha na aarselleen baay'ee tokkollee jechuudha nan taazabe jechuudha maaliif lammiin biraa jechuudha naannoon biraa jechuudha yeroo nama isaanii keessaa wanti tokko ta'e uu jedhanii guddaa xiqqaa maanguddoosaa kan afaan beeku kan afaan hin beekne kallattii danda'amen jechuudha kan isaan ba'anii roorroo isaan irra ga'e kan isaan ofirraa falmachuuti
danda'an jechuudha. Oromoon keenya garuu maaliif lubbuun namaa gaafa baate maaliif yeroodhumaaf hojjedhamee maaliif dhaabata? Namni tokko gaafa balleessu yookaan namni tokko gaafa du'e maaliif seerri jechuudha. Maaliif seerri kan hojiirra hin oolchine jechuudha. Mucayyoon kun mucayyoo ola deemtudha. Boritti tarii wanti ishiin taatu hin beekamu. Tarii dooktorii ta'uu dandeessi. Dooktorii yoo taate immoo lubbuu nama meeqa jechuudha du'arraa oolchuu dandeessi. Mucayyoon kun biyya kana ijaaruutii dandeessi. Lubbuun ola deemtuun tuni gaafa addunyaa kanarraa boqottu guyyaa ishii malee baay'ee tokko nama haarsa jechuudha. Kanaafiyyuu jechuudha gochi akkanaa kun jechuudha akka itti babal'achaati hin adeemne namoota jechuudha waan fokkisaa aadaadhaanis ta'ee safuudhaan karaa uumaa keenyatti illee uumaa keenya kan nutti dheekkamsiisu biyya keenya illee kan balleessu yeroo hundumayyuu amantiidhaan otoo gargar waliin qoodanii baanee ofirraa falmachuu akkasuma immoo sagalee ofirraa ta'uu isa dhugaasaa jalaa badeef immoo dhugaasaa akka ba'uuf yeroo hundumayyuu ana maalla dhibee otoo hin taane baanee jechuudha borutti inni ollaa ofii mudate deeme jechuudha mana namaa seenuusaa hin oolu gaafa sana immoo ilmoon isaa ta'u warri firoonni illee jechuudha hamma garaa isaanii gubate nama gubatee to'i arguutii danda'u jechuudha. Kanaaf namoonni jechuudha keessumaa jechuudha namoonni beekamtiif dhageettii garaagaraa qabudanii yeroo namoota keenya irratti wanti hin taane kun uumamu adaraa keessanii karaa dandeessan jechuudha. Karaa humna keessanii karaa dubbattanii dhageechifachuus dandeessan akkasuma immoo qaama seerattis kan dhiyaattanii namoonni keessan gaafa miidhamanii karaa dandeessa sanaanii uummata keessan namoota keessan kan miidhama sana gargaaraa isiniin jedha. Hangoon keessan yookiis immoo iddoo nama jirtanii uummata keessaniif kan hin taane eenyufuyyuu ta'uu hin danda'u isiniin jedha. Waaqayyoo uummatuma kana akka tajaajiltaniif isa dhugaasaa jalaa dhokate isa boqote isa du'e jechuudha akka isin hafaan taataniif jechuudha. Iddoo amma jirru kana hunduma keenyafiyyuu kan nu kenne isiniin jedha. Kanaaf ammallee ani karaa kiyyaatiin jechuudha dhugaan simboo ba'uutii qaba isiniin jedha. Waaqayyo immoo waaqarraa ishiidhaaf haa falmu warra dhugaa isaanii jalaa dhokate dhugaa isaaniitis isaaniif haa falmu. Mucayyoo kana jechuudha jara kana yeroon argu jechuudha baay'ee tokko jechuudha. Anaallee garaa koona nyaate jechuudha. Maaliif ishiin kan Oromoo kun maaliif dhugaa ishii maaliif ba'uu dadhabee isaan kun addunyaa kanarra darbaniiru garuu hin deebi'anii sadasaaniyyuu haa ta'uyyuu malee isaan suni murtii argatan jechuudha. Garuu ishiin kan Oromoo kan taate kun murtii seeraa hin arganne jechuudha. Kun immoo garaa nama dhukkubsaa isiniin jedha. Waaqayyo Itoophiyaa kanaafis ishii yaadatu nagaatti ishii adeemsu isiniin jedha. Baay'ee ulfaataa namni isaallee bineensummaadha jechuudha kan inni uffatee jiru yeroo kaan jechuudha haadha isaa ajjeesee abbaa isaa ajjeesee bakka tokkotti qalee kan biraa deemu kuni dheekkamsa guddaadha jechuudha. Lafa keenyallee dhaloonni duuban dhufanillee jechuudha aminaa fi jallinatti akka isaan guddatan isaan taasisa isiniin jedha. Egaa waaqayyo immoo jechuudha dheekkamsa kana nurraa haa kaasu isiniin jedha. Waan na hordoftaniif guddaa galatoomaa. Dogoggora jiruuf immoo na of kalchaa isiniin jedha. Commenti, share, like godhatoo na jajjabeessaa isiniin jedha obboloota koo. Turtiin keessan turtii gaarii haa ta'u. Bye bye.